Harmee, harmee, harmee lammaa barraa. Dhiphinaa fi rakkina ilma kee waggaa 13 guutuu dhukkubsatee ciisee jiru waliin argaa jirtu. Qaaman isin bira dhufee arguu koof keessa koottu madaa'e baay'een gadde. Yaa harmee, yaa gaaddisa jiruu kan si caalu hin jiru. Oolman harmee guddaadha, biddeen harmees furdaadha. Harmee lammaa barraa baay'ee garaana nyaatte. Yaa jabduu tiyyaa, jabduu jabina jechaaf gochaa kan onnee sibiilaa. Yaa haadha dhiiraa, ayyoo harmee lammaa, ayyoo harmee lammaa barraa. Akkuma dugdaaf garaatti baattee guddifte waggaa 13 guutuu dhukkubsatee ciisee humna qabduun kufaa ka'a. Lammaan kan kee akkasii fayyuuf dheebottee naftu gaafa tokko hara galfattaa ilmi kan kee siif fayyee. Harmee lammaa barraa ilma kan kee waliin dhama'aa jiraachuu keef oolman kee guddaadha. Lammaa barraas akka dhukkubsatee ni nafu hojiin rabbii guddaadha. Waaqni siif haa fayyisu.